Eertiraan walitti dhukaasuu jalqabu irrattis gabaasa qabna. Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Amma xumuraatti nu hordofamu. Dhiyaa Oromiyaatti bara 2022tti walitti bu'insa hawaasa keessatti uumamuun haalli rakkoo namoomaa ittoo hammaachuu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa Oochaan beekse. Namoonni 500,000 ta'an tibbana qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u, lakkoobsi kun namoota bara 2018 naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashirraa buqqa'an akka dabalatu gabaasni Oochaa kana keeku. Hanqinni nyaataa daa'immanii fi dubartoota garaatti baatan addatti akka miidhe gabaasni kun mul'iseera. Dhimma kanarratti waa'illi Biraanuu Gammachuu ittaanaa hoogganaa Komishinii Buusaaf Gonfaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa gaafateera. Sababii rakkoo nageenyaatiin yeroo baay'ee rakkoon adda addaa mudachaa ture. Keessumaa Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa irratti baay'inaan namoonni kan buqqa'an sun gara 11,000 ol Wallagga Lixaa gara 36,000 ol immoo Wallagga Bahaadhaaf dabalaa guyyaa guyyaatti kan dhufe sana gargaarsi of eeggannoon akka barbaachisu beekne fakkeenyaaf amma Naqamte irratti gara kuntaala 47,000 ol dhiyoota sadan kana darban irratti bakka rakkoon jiruu fi rakkoon ammaatti jettu kun bakka mul'atu akka geessisan. Federaalarraa eeyyamsiifnee akkasiisneerraa kanaa olis immoo rakkoon akkasitti hammaatee dhufu of eeggannoo fandii of eeggannoo aanaan godinni qabu keessaa akka isaan qaqqabanii fi ammas calalanii rakkoon addaa lafa jirutti mudatanii beeksisanii federaalli akka geessisu gochuudhaaf hojjechaa jiru. Kanaaf amma walumatti qabaatti amma namni rakkate kun gargaarsa barbaachisu qaqqabsiisuudhaaf humni keessa maal fakkaata? Marsaa ammaatiin kan gaafatamne qaqqabsiisnee jira. Garuu fuulduratti maa'inni calalliidhaan adda ba'a. Garuu akkuma tikaaste immoo lafa rakkoon jiru yeroo irratti qorachuu barbaada waan ta'eef fuulduratti immoo kan amma deemee ol namoonni rakkoo addaaf saaxilamanii hanqinni nyaataa isaan mudatu lubbuu baraaruudhaaf hojjechuu qabnu dirqama. Ammas qoreen aanaaf godinaa fooyya'insa illee qaba waan ta'eef calalanii amma geessisu. Kanarratti hundoofnee federaalli dafee akka qaqqabu federaala qofaa miti mootummaan naannoos of eeggannoo qabnurra akkasumas immoo fandii of eeggannoo godinni isaanaan qabullee dafee akka qaqqabu gochuu dandeenya waan ta'eef qorateemee amma dafee akka nu qaqqabudhaan nuti gochaa jiru sanarratti hundoofnee deeggarsatti fufnaa jechuudha. Gabaasi dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan damee namoomaa kun akka jedhutti qaamoleen gargaarsa geessisanis deemanii bakka gargaarsi barbaachisu ga'u irratti rakkinni jira. Yaaddoon nageenyaa jira. Kunis rakkoo biraadha. Isin kana geessuu irratti rakkoon isin mudatu hin jiru? Amma kana nuti waan qoranneef amma isa geessine kana tokko Naqqamtee fi naannoo isaarratti akkasumas humni nageenyaa deeggaree bakka ga'uu qabu geessisaa jira ammayyuu. Garuu immoo rakkoon adda ta'e innaa jiraatu immoo sana adda baasnee humni nageenyaa nu deeggaree akka qaqqabsiisnuudhaan hojjechaa jiru. Dhaabbanni gamtoomanii kun immoo nageenyi shakkii lafa qaban hundumaa isaan immoo humna nageenyaa illee dabalatanii deemuun barbaadanii ofii isaanii yoo firii ta'anii deeman malee kanarraa kan ka'e isaan akkasitti taasisuu danda'u. Bara dhufullee sodaachisaa jira namni ooyiruu isaa qotataa hin jiru rakkoo nageenyaarraan lafti tun qotamee lafa ba'eera jedhu isin akka dhimma kana keessa beektanii fi irratti hojjetaa jirtanitti garri lixaa sun gargaarsa eeggattummaatti deemaa jira yoo yaaddoo qabdu egereessaaf immoo maal gochaa jirtume? Gara lixaa gargaarsa fudhachuullee barbaadu gaafachuu miti nama ciisee du'a malee kan harka namaan laalu gargaarsa namaan barbaadu ejjennoo jedhu qabu. Ta'uyyuu immoo inni namoonni kun otoo hin beekiin gargaaramuu mirga ta'uu otoo hin beekiin akka hin miidhamne kana cabsinee itti deemnee calallii geggeessinee akka qaqqabaa jirra. Kanaaf wanti guddaan fuulduratti illee furmaanni guddaan nagaaf tasgabbii amansiisaa ta'e akka uumamudha hojjetamaa jira. Kanaaf yoo nagaan amansiisaa ta'e immoo namni keessaatti deebi'aa jira ammayyuu hojii isaa yoo hojjetate immoo kana keessaa hin ba'a. Kan hunda ammoo humnaa ol ta'ee karaa uumamaas karaa namtolchees immoo namni gargaarsa barbaada taanaan immoo isa kana qaamota ilaallatu hundumaa irratti karoora qabannee fuulduratti illee hanga danda'anitti gargaaramuu danda'u hojjennoodhaan akkasitti itti deemaa jirra waan ta'eef jireenya isaanii duriitti akka deebi'an gochuuf xiyyeeffannaadhaan irratti hojjechaa jirra. Tibbana Itoophiyaatti walitti bu'insoota amantii mudate jedhan mootummaan Itoophiyaa qorannoo walabaa bal'aa fi ifa ta'e akka taasifamu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gaafate. Gabaasa kanarratti waa'illi keenya Firaa'ol Balaay kan qixeessite qabdi.
ibsa gaafa dilbataa koomishinarri olaantuu mirgoota namoomaa UN baasaniin walitti bu'insa kiristaanota ortodoksii fi musliimota gidduutti mudateen yoo xiqqaate namoonni 30 du'uu isaanii himan. Akkasumas namoota 100 ol irratti miidhaan qaqqabuu Misheel Baachilee himaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 18 2014 magaalaa Gondar bakka awwaalchaa irratti walitti bu'insi eegalee hokkoratti babal'ate namoonni 20 ol du'aniiru. 150 ol irratti immoo miidhaan qaqqabuu manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa ibsee ture. Rakkoo Gondaritti mudatee booda haalichi magaalota naannolee biroo jiranitti akkasumas gara magaalaa Finfinnee waan babal'ate fakkaata jedhaniiru ibsa baasaniin. Ibsa isaanii keessa Gondaritti masjiidonni 2 gubachuu fi 2 biraa immoo gar-tokkoon manca'uu isaanii hubachuu himaniiru. Walitti bu'insa Gondar booda haleellaa haaloo ba'umsaan naannoo kibbaa godina Silxeetti hordoftoonni amantaa ortodoksii 2 ibiddaan gubamanii akkasumas namni tokko reebamee ajjeefamuu himan. Dabaluunis manneen kiristaanaa 5 gubataniiru jechuun ibsan. Koomishinarri olaantuu UN kun lubbuun akka baduuf manneen amantaa akka manca'aniif kanneen badii dalagan seeraan akka gaafataman gochuun haleellaa dabalataa hambisuuf fayyadaa jechuun cimsanii akka qoratamuuf gaafataniiru. Gara oduu taanutan ce'am tibbanaa Itoophiyaatti walitti bu'insoota amantii mudate jedhamaniin qorannoon walabaa ta'e akka taasifamu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gaafate. Koomishinarri olaantuun mirgoota namoomaa dhaabbatichaa Misheel Baachilee walitti bu'insa kiristaanota ortodoksii fi musliimota gidduutti mudateen yoo xinnaate namoonni 30 ol du'uu himan. Naayijeeriyaan sababa gatiin boba'aa dabaleef balalii xayyaaraa adda kutuuf murteessitee dhiifte daandiin qilleensa Naayijeeriyaa wixataa irraa eegalee tajaajila dhaabuudhaaf karoora qabatee ture haqeera. Yuukireen saree meeshaalee waraanaa dhootu suufuudhaan tajaajilaa ture badhaaste. Sanyiin saree Jaak Ruusel Teerar Paatron jedhamu erga Raashiyaan biyyattii weerartee as tajaajila kennaa tureef kan badhaafame yoo ta'u badhaasni meedaaliyaa pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin jila Kiiviitti qophaa'e irratti kennameefii jira. Gatiin giiftii dureen Ameerikaa Jiil Baayiden wixata biyyi ishee qoqqobbii dabalataa Mooskoo irratti labsite gita ishee kan Yuukireen giiftii duree Oleena Zelenskii wajjiniin wal agarte. Giiftii dureen Zelenskiin erga Raashiyaan Yuukireen weerarteen booda yeroo jalqabaatiif uummatatti mul'atan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin waraana Yuukireen irratti labsuun sirriidha jedhanii falmuun tarkaanfii ittaanu maal akka ta'e otoo hin himin hafan. Oduun sa'aatii kanaaf qabne isaan kana turan. Gargaarsa namoomaa akka naannoo Tigraay seenuuf waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga gama Tigraay fi mootummaa federaalaatiin labsamee lolli kaaba biyyattiitti qabbanaa'ee ture. Amma garuu muddamni mul'achuu jalqabeera. Keessumaa humnoonni Tigraay fi Eertiraan wal gaarreeffachuu irra darbanii walitti dhukaasuu akka jalqaban dhaga'ameera. Waa'illi keenya ammayyuu taana maddeen BBC garaagaraa fi akkasuma mootummaa keessaa iyyaafachuudhaan kan qopheesse qabamu. Bakkeewwan daangaa Itiyoo-Eertiraa irratti humnoonni Tigraay Eertiraa irratti haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddaan dabalameen bananii walitti bu'iinsi waraanaa yeroo gabaabaaf gaggeeffame akka ture BBC'n maddeen irraa mirkaneeffateera. Haleellaan kun kan raawwate dilbata kaleessaati. Bakki haleellaa raawwates Raamaa akkasumas Baadimee biratti humnoota waraanaa Eertiraa irrattidha. Haleellaa kana hordofee humnoota Tigraay fi waraana Eertiraa gidduu walitti dhukaasuun turuu ibsameera. Maddeen BBC Maqalee jiran daangaa naannichi Eertiraa waliin wal daangeessu irratti walitti bu'iinsi mudatee akka ture mirkaneessaniiru. Qondaalli olaanaa mootummaa Itoophiyaa maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan haleellaan meeshaalee jabaa gama humnoota Tigraay irraa banamuu eegalee bakkichatti lolli tureeraa jedhaniiru. Haa ta'u malee walitti dhukaasuun kun yeroo gabaabaaf kan ture ta'uu fi waraana lafoo lakkoofsa guddaa hin qabne kan hirmaachisee akka ta'e ibsan. Haleellaa meeshaa waraanaa jabaa hordofee dhukaasa yeroo gabaabaa taasifameen booda humnoonni Tigraay duubatti deebi'anii lolichi dhaabateeraa jechuun dubbataniiru. Dabalanis haleellaan kun amala dubbii barbaaduu TPLF kan agarsiisudha jechuun dubbatan. Dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el guyyoota muraasa dura xalayaa dhaabbilee idil-addunyaaf barreessaniin waraana kaaba Itoophiyaa jiruuf furmaata tattamaa barbaaduu akka gargaaran gaafataniiru. Dabaluunis uggurri Tigraay irratti kaa'ame akka xumura argatu yoo hin taasifamne
filmaata biraa barbaaduuf akka dirqaman ibsanii turan. Gama Eertiraan haleellaa raawwatameera jedhame adda baasuuf yaalii BBC'n taasise hin milkoofne. Waraana kaaba Itoophiyaa ji'oota 18 lakkoofse keessatti loltoonni Eertiraas kan hirmaatan yoo ta'u wayita waraanichi eegalamu humnoonni TPLF Eertiraa rookeettiin haleelaa turan. Humnoonni Tigraay mooraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa damee kaabaarratti haleellaa qaqqabsiisuu hordofee waraanni eegalame boodarra gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'ateera. Gargaarsi namoomaa gufuu tokko malee akka namoota rakkoo keessa jiran bira ga'uuf haala mijeessuuf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga labsamee booda waraanichi waan tasgabbaa'e fakkaateera. Haa ta'u malee haala amma jiruun lolli tasa ka'ee itti fufuu danda'a sodaa jedhutu jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad sanbata darbe gara kaaba lixa biyyattiitti imaluun qophii loltoota achi jiranii daawwatanii akka turan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Dhiyeenya kana TPLF maatii ijoolleen isaanii akka waraana keessatti hirmaataniif eeyyamamoo ta'uu didan hidhaa jiraachuu miseensi maatii rakkoon kun qunname BBC'tti himanii turan. Aangaa olaanaan humnoota Tigraay akka maqaan isaanii dhahamuun feene tokko BBC'tti akka himanitti dilbata kaleessaa Eertiraa adda Kuwaalaa irraa gara Tigraay Hamaatti meeshaan waraanaa guddaan dhukaafameera. Haa ta'u malee meeshaan waraanaa guddaan Eertiraa irraa dhukaafameef humnoonni Tigraay deebiin kennee jedhan. Gabaasni humnoota Tigraay fi raayyaa Eertiraa gidduutti Rahamaa fi Baadimmeetti dhukaasni ture jedhu dhara akka ta'e qondaalli waraanaa olaanaan kun BBC ibsanii jiru. Taklamadin Taklaayimaanot umuriinsa waggaa 14 ji'a ja'a dura mallattoolee akka garaan ni ta'uu qaamni isaa akkaan ho'uu ulfaatinni hir'achuu fi funyaansaa dhiiguu irratti erga mul'ataniin booda maatiinsaa Tambeen irraa gara Maqalee hospitaala Referaalaa Haayidar geessani. Ogeeyyiin fayyaa erga qorataniin booda dhibee kaansarii dhiigaa akka qabu maatitti himan. Yeroodhaaf wal'aansi keemootiraappii jalqabaa godhamee fi hanga tokko fooyya'ee akka ture ogeeyyiin fayyaa ni himu. Torban lamaan booda deebi'ee wal'aansa keemootiraappii lammaffaa akka argatuuf itti himamee hospitaalaa ba'us maatiin garuu ji'oota ja'aaf otoo hin deebisin achumaan badan. Maallaqa qorannoo dhiigaa fi dawaaf barbaachisu waan harkaa dhabneef deebi'uu dhabnee jedhan maatiin. Wayita hospitaalatti deebi'u garuu dhibeen kun daran waan itti hammaateef ciisee akka yaalamu itti himame. Ogeeyyiin hospitaalichaa garuu sababii hanqina qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa biroo hospitaalicha mudateef daa'immanii fi namoota kaan dhibee kaansarii qaban yaaluudhaaf humna qabu fixataa akka jiru himan. Hospitaala Referaalaa Haayidaritti hoogganaa damee qorannoo fi barnoota kaansarii Dr. Kibroom Hiluuf. Daa'imman naannichaa irratti irra jireessaan kan mul'atu dhibee kaansarii dhiigaati. Dhibee kaansarii daa'immanii salphaatti wallaanamuu kan danda'amu ta'ullee amma wallaansi hin jiru. Akka lubbuun turaniif qofa qoricha yeroo irra darbe kenninaaf tarii yoo carra qabeessa ta'an jenneeti. Yeroo booda garuu maal akka isaan mudatu hin beeknu. Maatiin ijoolleen isaanii dhibee kaansariin duraa qabaman carraa ittiin maallaqa argatan waan adda citeef akkasumas naannichaa ala ba'anii ijoollee isaanii wallaansisuuf tajaajila geejjibaa fi kaaniif maallaqa baasan hin qaban. Wayita sammuun dhukkubu waan nurraa hin eegamiin fa'aa dhukkubsataatti hima. Dhibeen kaansarii ofifuu ba'aa tokko kanarratti dabalataan wal'aansa keemootiraappii fi kaan argachuun gatiin isaanii ulfaata. Kanarraa ka'uudhaan daa'imman dhibee kana qaban manatti du'aa jiru sodaa jedhu akka qaban ogeeyyiin ni himu. Sababa waraana kaabaa kanaan kutaalee hawaasaa akkaan miidhaman keessa namoonni kaansarii dhukkubsatan isaan tokko. Dhaabbanni fayyaa addunyaa guraandhala darbe erga ji'a ja'aatii yeroo jalqabaatiif meeshaalee wal'aansa fayyaa naannoo Tigraay hin ga'e. Ta'us naannicha hanqinni boba'aa waan jiruuf deeggarsa iddoo barbaachisuun ga'uudhaaf akka rakkate ibseera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti finnee jirra. Odeeffannoo dabalataa marsariitii BBC Afaan Oromoo irraa kan argattanii Oskaar Boongaa ogeessa teeknikaa keenya Biraanuu Gammachuu immoo isiniif qopheessee hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesse bor walitti deebina iddoo nagaa bula.